Manni maree magaalaa Finfinnee qophii yaa'iin duraa kan marsaa sadaffaa bara hojii shanaffaa walgahii idilee lammaffaa gaggeesseera. Qophii yaa'iin duraa kanaan manni marichaa raawwii hojii baatii 6 darbanii qorateera. Raawwiin piroojeektoota qabatamaa maal akka fakkaatu torbee darbe daawwate irrattis duub-deebii kennuun gaafilee uummataa hanga ammaatti deebii hin arganne irratti mari'achuun kallattii gara fuulduraa kaa'uu afyaa'iin mana marichaa aadde Buzeen Alkadir kaasaniiru. Walgahiin qophii yaa'iin duraa kun yaa'ii marsaa sadaffaa bara hojii shanaffaa walgahii idilee lammaffaa manni marichaa guyyoota muraasa booda amajjii 29 bara 2018 gaggeessuuf galtee akka ta'e aadde Buzeenaan himanii gaafilee hawaasni kaasee tureef deebii kennuuf manni marichaa cichoominaan akka hojjetu aadde Buzeenaan dubbataniiru. ቅድመ ጉባኤ ምንድነው ለምክር ቤቱ የሚቀርቡ ጥያቄዎች የሚል ብቻ ሳይሆን qophiin yaa'iin duraa gaaffileen mana mareef dhiyaatan maal ta'uu qabu kan jedhu qofaa osoo hin taane raawwiin dhaabbilee hundaa akkaataa waadaa mana maree keenyaa walii galan irratti hundaa'uun raawwachuu fi dhiisuu isaanii kan ittiin gamaaggamnu ta'a jechuudha. Gabaasti raawwii hojii mana marichaa kan baatii 6 darbanii itti gaafatamaa Komishinii Karooraa fi Misoomaa Magaalaa Finfinnee obbo Adam Nuuritiin dhiyaatanii irratti mari'atameera. Gabaasa kanaan manni marichaa karaa suuparviizhiniin daawwannaa dirree fi gamaagama biiroolee waajjiraalee fi dhaabbilee irratti gaggeessaa tureen bu'aawwan argamanii fi hanqinoota turan adda baasuun dhiyaateera. 88 ተቋማት 11 ክፍለ dhaabbilee 88f kutaalee magaalaa 11f deeggarsii fi hordoffiin taasifameera. Gama kanaan hojiileen istaandardiin akka hojjetaman yeroo yeroon bobbii kennameen walitti dhufeenyi hooggansaa fi hojjetaa gidduu jiru akka cimuuf hojiin deeggarsaa fi hordoffii keenya bu'aa buuseera. Kenniinsa tajaajilaa fi ijaarsa dhaabbilee irratti diinagdee irratti hawaasummaa fi namoomaaf dursa kennuu irratti akkasumas nageenya irratti hojiiwwan akka magaalaatti hojjetaman bu'aa fooyya'aa argamsiisuu isaanii manni marichaa gamaagama isaan irra ga'u marii kana irratti ka'eera. ወደ 373 መማክርት ጉባኤዎች በማቋቋም gumii gorsitootaa 373 hundeessuun tajaajilootni kennaman iftoominii fi ga'umsi isaanii akka babal'atuuf hojiin caalu hojjetameera. Gama kanaan dhaabbileen muraasni gumii gorsitootaa hin hundeessine. Hanqinni kun yeroo ittaanutti fooyya'uu qaba. Miseensonni mana marichaa yaadota qeeqaa fi gaafilee kaasaniif hooggantoonni dhimmichi ilaalus yaadaa fi deebii irratti kennaniiru. Afyaa'iin mana maree magaalaa Finfinnee aadde Buzeen Alkadir wayita waltajjii yaa'iin duraa kana goolaban akka jiranitti gaafileen deebii hin argannee fi kan hin ka'iin hafan akka deebii argataniif yaa'ii keenya itti aanu irratti ni dhiyaatu jedhaniiru. Guddina magaalaa keenyaaf kaayyoo tokkoof waan hojjennuuf hojii gurmaa'ee fi qindaa'e hojjetaa jiraachuu keenya waan agarsiisuuf wanta gaariidha jennee fudhachuu dandeenya. Gaaffileen asitti ka'an wanta qabatamaan lafa jirudha. Hoggansa sadarkaa gadii jiru biratti kan mul'atu waan ta'eef qaamoleen raawwachiiftuun hoggantoonni dhaabbilee deebii kennuu kan qabanidha. Kana caalaatti immoo gaaffileen asitti hin kaane kanneen ka'anii asitti deebii hin arganne biiroo kabajamtuu kantiibaan deebii akka argataniif yaa'ii keenya jimaata dhufuu irratti ni dhiyeessina.